gaaf tokko nama xiqqoo qaama qabu nama xiqqoo fufurdaa kana beeyta gugattaa'ee ol ka'e udduun tunuccuu tanani fuutii beeyta akkasitti imaamtichi tokko gaaf tokko salaachisu jira xiqqoo furdaa dhalaa imaamtichi kun qaama kana qabaa qaama kana qabaa furdaadha mudawwar kun akkuma gad sujuudee ol ka'etti mudawwar kana hudduu tanaan qabee beeyta aboo hudduu tanaan qabee wanni suni salaatan balleessitu hudduu an cabsitu aadiidha waan jiru jechuu wahuma jiru waan beekamaadha jechuu kanaafuu waan irraa dhibaman hin qabu namni duuba dhaabbatuu si beeyta kana keessaa maraataan gurbaan maraataan mudawwar hudduu imaamtichaa keessa seene kanaa dhibee hudduu duuba dhaabbatee mee maaltu isaan gee hudduu an cabsitu wanni san salaatan balleessitu maaltu isaan dararame duuba dhaabbatee rakkate akkamittiin tolchaaf jee aboo taraataan Allahu akbar jeetumachi jee mudawwar hudduu keessaa suuta jee as harkisee beeyta keessaa baasee tolchaaf jee yaaboo imaamtichi nama dilaa haala bira hotee maalmaa hudduu keessaa wal harkisa guju samii san tuqeetuma Allahu akbar dachi gaddee biyee beeyta masgiida guutuu salaata akkasuma laaqe mee maaltu siin geeti namni hundi qabi haa gurba takkasiiti yaa jara keenya mudawwar hudduu keessaa wal guuruu tana garteemi waan ifi bubbaayyoo gajjee faa hunda harkiftanii wal keessa jara keenya salaatan harkaan caccabsinaati adaba godhaa isinin jaa aameni YouTube channel subscribe godhu